بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين كاكالي جرا جرتو بقى جراتن بقى أرمج يساني سنين درب قويا حرق قويا كبجماعة قويا جماعة كنا ربنا الحمد لله نجيه بلا بيا كيسا كبيا على كهند ربي بلا دار نراها كأبو وان ندبس وان نياكس ربي نراها كأبو سنين جرا بيا كينيا اللي بيا ديني فايو تبيا إسلام ما كانت را وني balleessuuf yaalan tanallee hin dandahanii rabbii furmaatatti nuuf fide biyya sabummaan diinummaan bilisummaan jiran rabbi nu haa godhu amiin yaa rabbal aalamiin. Kana fakkaata warroon uffata kanallee feetan lakkoofsi kiyya duwwaa 5 duwwaa 2 7 duwwaa 9 4 7 ifama 7 8 duwwaa 5 duwwaa 2 7 duwwaa 9 4 7 8 karaa immoo waastaabii sagalee yoo argattanii inshallah ni argattanii isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan warroonni biyya adda addaa jirtan masalan akka Bahareen, Kuwait yaani biyyuma fedha ta'u hatta Itoophiyaa illee jiraattan akkaataa itti isinii dhufuu yoo barbaaddan isinii dhufa. Masalan Suuduma keessa bootaa sawwaa kan qabne erguu hin danda'u. Waliigalee ka biyya biraa jiru immoo magaalaa san keessaa nama waan hin qabneef laazim masalan dura birrii ergaa ammallee mana kaargoo ofii baafataa haala sanitti masalan namni biyya jiru yoo fudhachuu barbaade birrii samaatii kiyya kenna eegasanii uffata isaa dhaqee mana kaargoo yookiin makzana uffataati fudhataa jechuudha. Namni haala kanaan argate barbaadu yookiin dandeettii fudhachuu qabu ta'e ni argattanii isiniin jedha. Isheesuma subscribe godhaa, laayikii tuqaa viidiyoo kiyyaa. Maaliif amata meeqa subscribe kee lama kuma takkaaf 200 qofaarra jira jechuu hin dabalu. Warra piraankii qofaallee gargaarina nallee na gargaara sheerii godhaa sheerii dandahamee isheesuma inni kun maali subscribe godhaa laayikii godhaa viidiyoo haga dhumaa daawwadhaa yaada qabdanillee irra yoo jiraate yaada kennadhaa isiniin jedhe. Kana fakkaataa laala viidiyoo kana hedduu bal'aa kimaar isaa fistaan isaa ka jalaa caala kimaar isaa hedduu bal'aadha jechuudha. Akkuma agartan kana fakkaataa haga viidiyoo kana fakkaatuun rabbiin nagaa waliin nu deebisutti nagaan jiraadhaa du'aa illee nu godhaa bakka jirtanitti baatii kabajamaa ji'a Muharram keessa jirra. Kanatti aanulee ji'a Zulhijjaati Zulqiidaa kee jira kanatti Zulhijjaadha. Baatii kana keessa warra milkaa'eera rabbi nu haa taasisu insha Allah. Du'aa irratti insha Allah hin jedhinaan dhiifama afaan bahee kanatti aansuudhaan kurna Zulhijjaa warri soomuu dandeessan